Kan dekat dengan dagangnya, sekali isi sedikit tahani, akan serap dengan dagangnya. Sampai nanti bakal jadi sedikit tahani juga, cuma gerung malu. Kalau balik sih begini. Katanya bayar. Marat berapa? Apa yang kau? Anta kau pun bos sedih soalnya, nama korin. Ama baik, Balik aku sih ini juga. jara mana hal baik cara. Mana kan teser jual betul harap harap bisa baru kuning jadi. Ramadan hana coba itu baca Ramadan. Amat timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordati age patho ta ane jala akan jatuh naga kasani tayyada alhamdulillah kalau terbiti agaknya jadi nodi warden dua ini kuatan baju tu kanu kalau thoma bayi isi jangan na akasmati garantana gadan len mana hilati bejra kamu itu terus geratan kalas amantana mega tergemun dendinya menunjuk bakal jera mana hakmat tibe mana gesetin aci kalau udah mana isu jerat video baru dan dinya takat wallahi hurdu tadi itu kayaknya tanah kocaran tanah amantaran agak muduranis erga gadang gali buat mengkutu nama itu dulu jerat akai ti hal hana mengkutu sendiri kajian cine dulu le umusin le uleti orang sini di mana curah والله جرى خني أسرتي مالي جابتني وأنت كاجر ها أما قلت أهرمني ها أنت لذن ها مي أسمعني قابي تكتك إشي جافر ده ها أنا مزبوطة وما لهم مرتبط ها أما لو ما خسني أما أنت لو جاجرتو فورا خسن دروتي اتهميدن يو إشي تاتي hati saya merasa sih jadi boleh aku tuh, wahsin berbeda untuk ninggalkan. Amun amane merasa so jinjra berani, wallahi, takkan ada juga. Namun gua aku jimbule gua aku isi, wallahi harkan toko, gua jimbule gua cakap anak, walau tinta gua tu, karena macam anak mas boda. Mara dapat ini naga ujung jerada, wallahi. Ini aku san nama magutur ke akan ini tidak. Wati singkajib na gani, wadi dak hasani hutan, tanah macam mana hara kanan, yo mas boda, aku untuk kanute, no andai mu kanacan isi, dia macam tidak aku tu, wasin berbatu kudu, kerana nanti rangka pada, wanu isinya rasanya sih itu nem busak jual sih mio hagut itu akan harus jaga tu harus jaga nggak sembuh akan ini hal yang menjadi deh ini kerja akan tahu ini garuh ini selain karena mereka tahu radhi ini jarak hanya selain akan tahu radhi ini katanya cura minggu sana dia mana harus jaga cek dan dulu itu kurang dia mana saja ifuma pun macam macam jago gaceden wa akayati wa jinggalu berbeda tanah berbeda isinya juga nasihatnya hagal tu ini bisa kebami hagal tu anak mo ganta kayaknya tu mereka hujur jalan wallah ya dua nunggu berbeda gantanya karas aman tanah asmati nanti begini mana nanti san bakai tiga lengkap ambil rumah santai, oke? Berapa cukup itu bagaimana? Amma salah kanan, intern nukati kucing dia kanan seret dari ide, aku nanti di bawah ini tu dulu join itu, kau kau di sini, tanapu, aku sini le nanti ada join orang dari sini, bersih sini guru lalu, aku ane biar kau bahkan antara ke biar kata ini tanah mana berbeda menjen itu, Kalau bakat tinggal di mana pun hanya nama mereka isi dia seribu, dalam mengacu tu boleh, halas, tas boda, nulis inggeni, rakonte nulis inggeni, dalamnya tanah puat nunggah ni, ifuman tu impet putih, jadi lalu jurusnya tu dah, jadi hanya malah lebih bukti nama, bukti dia anu apa yang luar, nama dakal, ammo namni nanti enyan agar kau, luna wan takate, ana midam,
Garabbii addunyaa irraa haala gabbaa hojii tokko fudhatti. Isinillee simboota irra Oromoon xiyyees isinis galatoomadha. Wallaahi hedduun isin gatuunfadha. Isinis hedduu takka na gargaartanii galatoomadha. Kanaaf hojjame museenaa gaafii takka isiniif gaafadha. Meeti museenaa gaafii nama dubbachuu turani. Siitaati. Man daga dhugaa jirtu jechuudha. Jaallatanii maaliif bifa kaameraatiin alatti waan kana deemaniin anama korti. Ni jechuu. Ijoollee nin galfadha. Hagaan ijoollee galfadhu ammaanti halaas waan barbaaddu nuti maatiin sii fidaa. Mana taa'e yoo guddifadhu hin jennu. Ammoo inshaallah somana kana keessa lilaatu gizeen karaa biyyaa yoo anaan jootte galee yoo haa somana kana boodatti gizeen kennu waa ka'e ijoollee biyya fudhatiin galaatis yoo galuu barbaaddu wajjin galaa naani ni siin galtu ijoollee fuutallee hin galtu jettee ana dura dhaabbattee jechuudha. Tana siitaatti gattee. Hin galu waa'ee ati galiinsa kan duraan haasoftu amma tun dhufnaan isaa galiinsa haasoftu. Galiinsa. Ni beektaa duraan garuu kottu galii. Kottu galii namni siin juttu jiru amma dubbiin tun dhufnaan uummata lafaa kaati ni galu nan galaana. Nan galaana. La. Dubbiin tun naan lafaan kaane. Akkamitti bisiif taa'ame? Annaan taatu. Dhugumni tun tukulla amma bu'uura haasaa hojjetar. Naan taatu ayyaanni ni gallaa naan gallee barin. Naan gallee. Naan gallee. Duraan naan jirtu gaafa kana waliin godinsa. Amma tun dhufnaan eessaa ni gallaa naan jettee amma lubbuu Ni gallaa akkamitti hin galle? Woy. Barni gallaa hin gallu hin jenne. Akkasa mana guutumaan biyya akkasa mana godhaa duba. Woy. Ambar biyya namaa keessa silaafuu biyya namaa bara irrumaa galan. Irraa galan gaa. Irrumaa galanii bara. Ati bara amma jecha kee kanaatu naan galli ni bara. Tayyam. Jecha gamma ni galla naan jirtu kun naan galle. Duraan naan jirtu re. Hojii hamisi galu, hojii sin galu. Hamisi galu. Hamtu naa gala kanaa galu hamtu jira silaa kunuu naan galle. Woy. Sin galle. Naan galle. Woy. Waan ati jettuuf hin beekon ni gallaa waan ati ni galla naan jettee amma kan lubbuun na dhiibbattuuf. Barni gallaa ganti keenya waan hojii jiran dhageesse. Inni booda akka jara keenya isinillee miidhootaan siin midhee jenna. Baantu illee baatii haramaati. Dubaadhaami. Gantiin namni yoo ta'u warreen isin garsiise akkam lolanii jechuudha. Miidhootaan isin deebiinii qarqara ishiidhaan bahanii anaan jaaran. Duraanuu osoo isaan akkanaan najjoo jiraniitiin uummanni asii dhumnaan halaas manguddoon asii naqamnaan haala ijoolleedhaan mana deebitee duraan kan gantalaa jirti ijoollee ayyaama godhatti miyoon. Haala kanaaf jecha ganta ollaa sanii fidanii mana galchanii mure. Kanaaf jecha maqaan nan kaasin anjaan illee jee gandaatu naannoo jiraa jeen. Ganti sillee walii gallaan waan jaanii jan jirahan. Amma ganti kun bakka itti galtu mana dhuunaan jechuudhaan. Halaas. Kanaaf jecha meeti ganta kan isa jiru maal jan maal taa'ame. Ganta moo? Ati ganda kana mee na dubbisiisime waan ijoollee beera. Na dubbisiisime. Na dubbisiisime. Gartee biyya isaanii kan lolu jiru kana. Siin lolu jira na sagalatti jira dhageenyidhaan dubbine siin jedhe. Siin jenni. Egaa jechuudha siin jedhe. Dubu siin juu yoo jira. sagaleen ta'ee kan barsiisuun disanii bal'aa ta'uu jira. Mee waan hin jiru Sirriitti namaa kan jiru beera. haa bilbilishiin waan Mee waan hin jiru namaa beera. anaan jiru jira. Na dubbisiise kalaas. Na dubbisiise. Jara keenya ammas deebi'ee ganta hanya dubbisiyee sirkii dhiyeessitiin kan dhageessa. Ganti kanaanu akkaatti naqamee gatti naan dhaabbatu jiran jara keenya. Wallaa. Kanaaf jecha ammana kana keessa wajjin isin jiraadhu maaliif an dhufaa jechuun isinii ma jara keenya. Ibshakka kalaas ammas booda erga gadalleen biyee alhamdulillahi amma rakkoo as boodaa jechuudha naatu ifirraa eegutti jira jechuudha. Naatu ifirraa eeguu qabaa jechuudha rakkoo as booda akka tokkotti dhiiseen tokkotti irraa biroonsi fudhee maalummaan ilma namaatti illee argee namas wajjin jiraadhee
hamaa fi tolas argee hin jira. Kanaafuu jecha rakkoolleen bareedaa jiru jaadaa jechuudha. Maal jira keenya yoo rakkatte malee wanni hin gartu nama si yaaduu fi sitti yaadu hin beektu jechuudha. Ana maal ta'e osoo rakkoon dhufuu baatte ishii tana jaartii iyyaa beektu murtiisaa taa'ee jira jechuudha. Mul'ata akkanaati eeggattoota keenya. Kanaafuu jechati hin galuu tanaati. Ammas gaafiin takka jira gaafiin si gaafadhu gochuma jechuudha. Jara keenya maaliif amma tagaleessaa itti deemina tagaleessaa ni gala. Ni haamee takka gocha kana waan deemee bidibi waan deebiis ishiin gaafanne. Manni jedhee manguddootis dubbii haasaniituma fixanii finne ganii deeman. Beekanaa gochati jalqaba irratti wanni gochitilee sirreessi maalimi? Siin na dalesi. Nagaan mana fayyataa utteera. Intala booti yaatu biyya irraa dhufutteera jettee lallatii baaftee fiddee siifi gadaa na dalesiisa kan hundaa'u. Siif gadaatu. Haami gosa dhuftee wayin fuudhee. Dhuftee wayin fuudhee. Akka nama fuudhee taa booddee ol baaftanii garaa qabdi maal jedhattanii kattaasatan sana. Osoo fuudhee akkana gootatti goone. Osoo fuutere hin fuune dila. Hin fuune itti tapha osoo fuudhee osoo maal ta'e jettaasa. Fuudhetiin jira? Fuutee? Fuutee? Ayyee dhagee fudhaa keenya fuutee na jirtan. Ammoo intalaan fuudhee gara. Hin fuune jaabee nu dhaggeeffadha. Yoon kanaa fuudhe malee intalaan fuudhan gara. Inshaallah ergashiin fuutetti fuudhesas ni fuudha. Ammoo ta'een fuudhu sanii miti. Sanii yoon fuudhu. Tamas gadaa fuulee deddeemuusa fuutaman. Sanii gadaatti. Sanii sisumaa fide tana sisumaa sitti fide. Tam. Si itti na laga akkamiin mana kiyyaa na baaftate kana ilmaan kiyya keessa akkamiin na baaftate. Akkamiin na baaftate ilmaan kiyya keessa. Kun walitti mara. Akkamiin na baafte gaa'e? Silaate ilmaan kiyya keessa haalatti na baaftati ifi tabiraa fuutee mana kiyya keessa laatee isa qabdita. Ma gochitira kana. Jalqabarraa kaatee dubbii san garte. Amma tanas niin fuudhaa. Sin fuudhan jenneeni. Egaa ishee jajjabe. Ambar gaafa fuudhuuf hin deemaa san ol baafatteen jettu bara. Ol baafatteen jettu. Ati bar gaafa sanii ishii sana akkasitti fiddee fuudhuun barbaada fuudhu don fedhaanaan jette sitti fuudhan. Osoo natti ni akkanumatti haalli gocha akkanaa kanarratti hojjetuutu anis san sirratti na hojjechiise. Hojjechiise? Dalagatte. Ati dalagatte? Nama baat dalagatte? Wanta akkasii hin jee. Yoo. Wanta akkasii godhee. Ati nan goone. Wanta kana goonee. Mana keessatti nama goonee. Arabbaa deemu jiru kana deebideemi. Deebideemi. Amma deebi anammoo deebi agartee. Waamee gabbadee amma gammana kanaa deemtu. Waamee gabbade. Si balleessi gammaadha. Akka sabaleessi. Akkatti maraadhu naan jetti laalchuu harkatti hojjetu. Duraan maraattee bara maraattu. Maraadhu kun naan jetti maaliin maraadha fayyaan qabamu. Duraan maraattu baratte. Amma duraan maraadha. Bu'aa kana sin wallaahi. Amma duraan maraadha. Dhageesse amma gisee bu'aan akkatti mana kan keessaa akka hojjetan akkatti ilaalee jee. Hoggana akkatti libii tatteessee arge ati biifoo kana daraniiti kan natti oomisa. Yaabu anti yaabdee kana hin beekne barmallee. Haati mammaan dana obboleessa heebbatti deebisamu akkamitti godha. Amma afaan eegsisaa hasaa fa'i karaa sanii addan bi'aa'u yeroo hin. Gisee wanta gaafadde akkana falaa deemti. Akkana. Kanaaf jecha wallaahi dhifama wajjin arraan tana waliin dhufeef akkuma alaabaa bitee dhufee fi asillee jiran bakka waatiin jira. Akkuma dhufee seenaniin cagattee fuudhee guuttee teessi gahee agartu. Halas waan bishii barbaadu fi waan daa'imaa bitee fi hundee jara keenya. Dhugaadhaa baay'een tuullee baatii araaramaati baatii jechuudha namni gammachuudhaan wajjin jiraatu jechuudha. Wallaahi dhiifama wajjin narallee hin daa'inaadha. Maaliif nungu godha jara keenya ganti keenya hin dhiisaa. Ganti lubbuu ana baasu adeeman.
Tanaaf wallahi akkan jiru wallahi. Wanni kas jiru anaaf beekatu angaraan kiyya nama daadha amma akkana wajjin. Wallahi garaan koo yoo nan fajjin. Maaliif wallahi namni yoo barsidee sidhee caccabsee mataan si baate ni dhiiraa dhimma isaatiin gocha kan si dalage san waan takka jechuudha ittuu yaaba. Haa gochuun taane warreen hin jaalanne na deebisaa joore. Borullee jechuudha karaa ishiidhaa toftaan kana karaa kanamma fixee mire haa na deede. Borommas karaa baatiin na dhuftee jechuudha karaa ijjiretti. Wanni nama dalagan waan isheen gootu hin beeku. Dhugaadha obboleessallee ida dhufee asitti ibsee kaameraa isin marru dhumarratti jechuudha rakkoo wayiitu mujatee akkasitti waan isheen dasara keessu barbaanne kaameraa san achuma dhaabnee addaane kanaaf jechuudha wallaa jara keenya isheen illee tana afaan ishiidhaa irraan beeku afaan tokkonaa irraan beeku ammoo manni walitti isin aarsinee deemii yaanii hanga araara haga biyyarraa dawwalanii jechuudha akkana karaasii isaan murteessa kanaa murteessanitti wajjin jiraachuu hin danda'u maaliif waan ummaan kiyyaa nagattu ni dagaagaa hin danda'a. Guddina si kaya waa ta'u ta'e tarakkattu haati. Tanaaf hojii harka guyyaa bilbilaan galtamuu hin galtu. Anaan jejjuranii gariisa kana baalamuu qabaa baay'ee kana fedheetiin baay'ee kanatti garaa dhumun jaan bisee baatiin dhumattee machaa'u guyyuma isaatti ara guyyaa meeqa harroo guyyaa meeqa seete ara guyyaa gaannaa ta'e ara gaannaa ta'e jaan. Kanaaf jecha baalama kana dura dheerasaa deemu jira. Amma karaa kanaan ijoollee fudheetiin galaan jeen kaa egaa isheen galutti deemu ijoollee fudheetiin galaan jeen hin galtuu ammas. Egaa deemma dana. Sitaa deemma katti. Akkam. Yoo hara biyyaa barbaadde gali ijoollee hojii. Ati hoo? Ani ni gala hara biyyaa. Wanti nuni lolu jiran. Egaa seemi? Mee akkatti jarjariin gayaa numa gallaa bar numa gallaa mee akkatti jarjariin. Hin jarjariin. Akkatti jarjariin. Hin jarjariin miti yor. Ganti miggoo tanaa wajjin. Miggoo amma uummanni wajjin aarsee kutan. Ganti miggoo tanaa wajjin hin jiraatin hin jiran. Hin dhageessa. Isheen waggaa tokko inni irra dogoggoo jirani. Dogoggora seenaa manallee balleessa ishee badii fudhadhe. Ittiin biree ganda keessanitti takkaafichi telefoona naatti dubbata. Ganda gatti nu hin dhageenye sagalee ishee sigitti tahanii akka sirabsan hin dhageenye sanbiraan bakka mijeen sigitti tahanii jiru ati garuu maali hoo? Balleessee badii. Katti danda'ee maraatti durara. Anfayyaan qabu. Anta kaafootiin obbosi badi si deebisa walaa nama korin. Amma baay'ee agoonneen jira mana kana galchaadha. Mana kana teessee ijoollee guddifattuu haala karaa biyyaa galuu kunniin jeeni ramadaana kana acha baay'intiin baatee ramadaana amma deemnee rabshaa namatti hin goonu. Jechuudha fi kana hunda jeemaleen ana yoon akka ati nu goote ilaale wallaahi gachiiseen bulu jira keenya. Duubaan isa obbosanii ilaale dogoggora seene soma kana aarse sun illee dogoggora seene dogoggora hoggiyyaa badii fudhadhe badiin tiyye maal ta'u bimee duuba. Ati kisi xiqqoo shootti nu aadha asii badii kan fudhadhe jee quraan illee hin qabanne beeyta gaafa hamma guddoo irratti. Takkaan ati maasaa stop. Takkaan ati jira keenya dhiifama wajjin akka jechuudha silaa intaa takka wallaahi intaa nama dhageenye takka hojii makka taatu antanaa wajjin akka beeku ibsa shakkuu jira malleedha. Takkaan isiin jaa rakkoo balleessisii taa'u waan meeqa warra biin jiran isin warra darbu jiru. Takkaan ati wallaahi hawwisasa keenya meeqa dubbiin haa isheen deemtu ayyoo galte haa galtu hanganti hottu galii na jijjiiru ummaan ishee hottu galii hara biyyaa na jijjiirtu jechuudha. Kanaaf inni galaan jeeni ammoo hara tokko miggoo sana wajjin jiraatanii yan jechuudha. Darbii maguddaa jirban farquma jechuudha daa'ima kanaa jechuun dhiisee daa'ima guddifattuu akkana akkanaa jee ammoo jalatti illee hime
ganda kana jira yen ganda sudumatti arfatani jala Millee ijoo kaamera duratti na dhahe. takka jinja hojjetati dura sindaatis takka hojjetati hojjeta keenya dhiifama wajjin yoo na jiru dhiifama wayita hasinillee naaf kannaadha komenteeritti gaa hagamee koppiraatiin wayita deemutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh